Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota ilmaan Oromoo wajjin jira jirtu isiniin jecha ashama harka fuune kabajamtoota fi daawwattoota kiyya har'a maal qabattee nu dhufte jechuun keessan hin oolu waan addaa qabadhee isin dhufe waan takka jechuun firaanki takka hin dalagin har'a dalaguuf isin deema wanni sunis maali jechuun keessan hin oolu mucaa abbeera kiyyatti irratti torbee tokko dura suuraa wayii jechuun jaartii umurii 60 gadi buusetti itti argeetiin hin jira yoo san walumaan taphataa kurfaatiin hin jirra gadi buusee itti arge amma irratti bilbileeti jaartii san fuudhuu hedda biyya jiru kanatti dubartiin qaaliidha dubartiin hin jirtu mee akkami hin bareeddii jedhaani waan inni jedhu kan waliin ilaallu ta'a hamma dhumaatitti na waliin tura like share subscribe gochuudhaan na jabeessaa isiniin jedha hamma dhumaatitti na waliin tura waan inni jedhu waliin ilaalla amma ni bilbilaaf. Hello? Hello? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaga. Kam nagami? Wallahi alhamdulillah. Kam jirta? Wallahi naga alhamdulillah. Ani sakamati. Wallahi maal ka jireenyi mana balleessi akkamatti jireenya bara biyya keenyaa kanatti beektaa ni ulfaata sanumaaf banne yaa'u akkamatti. Maali waan haasoo kennaan diddille sila yeroo maraasi magaafadha. Ani ada orang kan keeti sanin tabiyya sani wal abu barbadu ay tetu man nadidda haga matitika ani le masuk ada beti ninjara garo lewatana rasratti an sura wisrat erge jirami sura wisrat erge lewatana sura we asit erge tokkon jirami ndagatte dia tanah suruh asyik tenar gini mah. Sekarang masih jalan jalan apa? Lah, jadi cuni mantan beta biar nama jerukan titik ko dua ini jer tu beta. Cun dua ini jer tu kata berbandai kita amne tinin jer am sima ali macam berbalik kamal ko ranger tu berarti majir dari mana maja yang mal kabar kau sendiri apa ranger tu kah yang cuma indah never tanayu so kinsa kami nak gaya lagi badala ya bukan Duga masih tiwar hara kabenya kabdi masyaallah da ya jole fakat ngar gitu nama umri afurtama fakati aka oleh da drok ko ko ya kimal go dare sila jirenya tunukan tiar amale chulintat umri majata apa re umri jata mah itu uang gudang mal kali dia sejarah boleh suara karena kisah amma Rabbi ala fiso akasi wana kasi pirra yu baita amma sille wali galle jirra jalala kan ma punjara imal gare jalala rana kafe ya mal mat
Mataan adalah ini jalan ini mana? Nani mataan jalan dalagu jalan tamu kamu mataan ini jalan. Malan kana mamal ko lanjut tu. Wain jalan, ya? Ay wain jalan lagi ya kesana mamal tu kalau cuma. Rakkoon qabu isa buat jechuun namni waan jiru hunda bu'atu waan fedhallee dalagu leewatu namni waan jiru hunda bu'eeta anamma ya rakkoo waan qabu jechuun maal si fakkaate jechuun haadha warraa hin qabaa mi biyya haadha warraa qabu ni beektaa miti kun rakkoo maal qaba reema haadha warraa hin qabaa sanammoo jechuun yoo galillee rakkoon qabu jedhe ilaaliniiti jechuun kun rakkoon qabu ani haadha maatii achi haadha ijoolleen qabu waan ta'eef rakkoon qabu. Qabeenya qabdi abbaa kiyya qabeenya qabdi qabeenyi isii maasha Allah ina makiinaa mana waan ajaa'ibaa akka ajaa'ibaatti. Akkasi kana hojjata inyaanna dhiisi abbo haga jirru irra rakkoo maal qabaa miti maa jaalala kun. Kanaafuu kana murteessee jira bara nama ibaatti nimin garuu nama ibaatti hin dubbatin nama sitti jechuun waan si amanuu sitti dubbadde nama tokkotti hin dubbatin namni sillee yoo dhageette hin jette beekta balaa buufte. Hai fayyaan qabdu dhugaa itti natti tasaa jirtaan maali jechuun sitti waan jiru hunu. Jechuun rakkoon qabu baagi daawwattoota fi kabajamtoota kiyya aaree jira wallahi aaree telefoonii irra cufatee jira beetti deebisan yoo narraa kaase akka jennaan aaree akkuma isin jedhe suuraa wayii dhiyoo tana feesbuuk irra buuse itti arge amma akkana isiisan fuudhoodha umrii 60 jennaan balaa buusee ani immoo jechuun haadha warraa qaba alhamdulillah prankiin isaa irratti dalaguu fi akkasii isin jedha mee itti deebisa aaree jira cufate. Bilbilee fi jira kaasaan jiru. Maali abbe? Maali dira? Namni dhaga'uu nama hayi namaaf jiraatta mataa keetiif jiraatta bara maal taate? Kanas jaarse kanaaf akkatti jaartan sila foodoo kiyyaan barbaanne moo maali yoo fuudhe maa taa umree dhibballee fuudhe yoo naa taate maal akkoo kanaaf amma naareen itee piraank sirra dalagee abu wallahi prank na malee jechuun waan akkasii ka atuun beektaa ani jechuun taibaa
nama jechuun haga kanaaf akkanatti jechuun nama umrii haga kanaatti waan akkasii yaaduu dhiisiti. Haadha hora kiyyaatti irratti waan takkallee akka yaadne dhibbaan dhibbatti beektan fakkaate atummaanoo har'a biraankii ajaa'ibaatti akkasi kanaafuu biraankii ajaa'ibaa asirratti hin taane yeroo obboleessi akka ajaa'ibaa kanatti. Ani qopheesse kamaali aanni jechuun nooma qopheessame maa. La jechuun ani biraanki maaf dhugaa. Suuraalee waan asirratti argee fi ittuma yaadetumaan beekta. Akkanumatti bubbuleetumaan biraanki irratti argaa jiru suuraalee yaadetumaan sitti argee garuu namni waan akkanallee namni dalagu hin jira beekta. Maaliif amma waan kanarra namni waa hedduu hubachuun hin mala yoo jechuun sirriitti haga dhumaatti dhageeffatan taate na viidiyoo tokko jechuun haga dhumaatti yoo dhageeffatte waan si fayyadu achi keessa jalqaba osoo hin taane dhumarratti argatta. Kanaaf wanni namni asirraa argatu namni qabeenya ilaaleetiin waan hin taanetti seena beekta. Qabeenya ilaalee waan hin taanetti seeneetiin ofillee boodallee rakkata. Waan akkasiiti kanaaf namni asirraa waa hedduu barataa siin jedha. Kanaaf dhiifama guddaa naa godhi Firaank ibsa irratti dalage malee waan akkasii rabbi nurra haa qabu. Halo. Akkasii daawwattoota noo maal jettan? Akkas garuu akka waa irraayis hubattan akka waa irraayis barattan abdiin qabaa akkasumas sheerillee laayikii gochuu hin irraanfatina. Warroonni chaanaalli kun isin haarawaa ta'e sabiskiraayii bakkatti diimtuu sangadi godhaa bira darbaa isiniin jedhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aye, hedduu galatoomi. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya Firaanki ajaa'ibaa irratti dalageetiin hin jira. Akkasii isiniin jedha namni haga dhumaatitti yoo ilaale waa hedduu asirraa hin hubata. Namni immoo jechuun duniyaaf jecha waan hin taanetti seena. Duniyaan yoo rabbi fayyaa namaa kenne dalaganii argatan waan ta'eef waan adda addaatitti waan hin taanetti seenurraa akka qusannu isiniin jedha. Amma viidiyoo baatiitti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha.